tokkoo fi 2015 maal irratti buuta springi way irratti buusa maqaa Yesuusiin 2014 gadhiistee 15 gaafa dabartu springi ulfinarra buuta dingatuma maqaa gooftaa Yesuusiin iddoo jirtu ol si darbata gara ulfina caalutti namni tokko maqaa Yesuusiin hin darba wallaan son 2014 si wajjiniin ittiin fufuun dhaabata waaqayyo si bira hambisa hiyyaadin ammati amma sagalicha dhagaye humna maqaasaa keessa jiru dubbanna humna maqaasaatiin qabaa keessa turte keessa wal'aansoo keessa turte keessa geengoo wayii keessa naanna'u sarkilii wayii keessa naanna'u achuma waan deemaa jirtu sitti fakkaata achuma jira daldalaan jireetta achuma jira innatitti nagaddu sanuma dandabalu kapitaalli keessa numada garuu nagadaa irta dadhabaa irta dhiphachaa irta amma akkasin ta'u maqaa Yesuusiin maqaa gooftaa Yesuusiin akkasin ittiin ta'u amma waaqayyo wanta tokkoon dubbata gaarichatti naanna'uun hingaa mee tulluutti naanna'uun hingaa'edha ijoolleen Israa'el tulluu sana irratti naanna'u turan inuma naanna'u baay'ee deemaniiru dafqaniiru yeroo isaanii gubaniiru humna isaanii baasaniiru beetu al takka ko humna baasne yeroo gubne garuu bu'aan hinju durii bara dargii akkas jedhama jedhama ባለበት ሂድ አመቱን ከዘቻው ላይ ደፍቀነራ ያ ማሊፍ ሁምኒምባ ካሎሪ ባይንጉ በጋፈነ ከዚዱ ይሰቦዴው የሮጉ ባንጅራ ገሩ ማለም ፊድ አችን ሲኔ ይሳምብራ ለዋፍረቹ እንደው አሱማና ከዘዳይራ አማ ባለበት ሂድን ሲራዳ አባታ ሜነራዳ አባታ ሄዳ አቹመት ያደሙን አቹመቱ ታሉን አቹመት ደደቡን maqaa gooftaa Yesuusiin mana keessan irraa dhaabata jireenya keessan irraa dhaabata maqaa gooftaa Yesuusiin hojii keessan irraa dhaabata mee jireenyi achumeen irraa dhaabata jedha kanaaf Yesuusi maqaa namatti toludha Yesuus maqaan jedhu maqaa Yihuudii tokko mini Yesuus maqaan jedhu fooniin isanii dhalate tamoggaafamu malee Yesuus jechuun maqaadhuma akkasumaan mini maaliif Yesuus inni jedhu gaafa dhalate Maatewos tokko diddamarratti maal jedha sirraa kan dhalatu qulqulluu ilma waaqayyoo inta maqaa isaas Yesuus hin jedha inni saba cubbuuti maal godha inoolcha jedha kanaaf qoricha cubbuu jechuudha amma maqaan Yesuusii cubbuurraa duwwaa oolchaa mini maqaansaa waaqarratti maqaansaa lafarratti maqaansaa lafa kana jalatti maqaansaa ardii hundumaa irratti mo'eera beetu maqaan waaqayyo maqaa daddaati waamame kakumoo faa keessatti jechuudha fakkeenyaaf harka koo irratti jira danarra Jehovah jedha Jehovah inni jedhu kuni ofiisaatiin jiraataa kan ta'e waaqa isa hundumaa danda'u jechuudha Jehovah jechuun afaan Ibraayisxiidhaan jechuudha ofiisaatiin jiraataa kan ta'e kanaaf an ofii koon jiraataa mini an jireenya fudhadheen jiraadha isa jireenya kennurra inni immoo jireenya kennaadha haleluuyaa Qorontos jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irraati Addaam inni jalqabaa foon lubbuu qabu ta'e Caaffanni qullaan Addaam inni duraa foon lubbuu qabu ta'e Addaam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'e Addaam inni duraa maal ta'edha foon lubbuu qabu ta'e jedha afaan hiikaa kan biraan Ingiliffas afaan tokko gaa dubbistani fudhatee jireenya fudhatee kan jiraatu ta'edha kan inni jedhu foon lubbuu qabu ta'e jedhu bakka foontu lubbuu qaba sochoo akka kana isa jedhu mini seensiinsa yookaan hiikisa kan jedhu jireenya kan biraarraa fudhatee kan jiraatu ofiisaatiin jiraataa mini self existed mini ofiisaan jiraachuu kan danda'u kan ofiuma isaa ga'aa ta'e mini Addaam inni lammataa maalidha Addaam inni lammataa immoo Addaam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'e jedha life giver spirit ta'e Afura jireenya kennu fudhatee kennamne qaba isatu kenna sakaaniif Amen Addaam inni jalqabaa garuu eessaati fudhatee jiraata ofiisaayyuu kan biraarraa argata malee ofiisaadhaan namaaf hiruu hin danda'u jireenya Addaam inni lammataa jechuun Yesuus Kiristoos garuu maal godha afura jireenya kennu ta'e jireenyi kan argamu afura inni kennurraadha Yesuus maqaa jedhu kaagana gaafa ilaallu namoonni gaanuun Yesuus warra pente warra maalo maqaa nutti moggaasu
Laki Yesuusi maqaa gareen tokkotti waamamutti beekamu min. Yesuusi jireenyi keessaa kan maddu madde jireenya keenya. Amen. Addaadummaan lafa kanarratti jiraannu maqaa kanadha. Amen. Beetu maqaa kanaan moona, maqaa kanaan caallee argamna, maqaa kanaan jiraanna, maqaa kanaan dhiifama cubbuu arganna, maqaa kanaan dhukkubarraa fayyina, maqaa kanaan diina moona. Maqaan kuni waan inni nuuf hin taane hin jiru. Argitani akkas jedhe namni waaqayyoo tokko xinnoo ta'e dhaga'e kaasettiidhaan na yeroo akka irraa TV'n hin jiru. Maal jedheedha kan inni dubbate waaqayyoo jedhe Yesuusiin akka nootti abbaa dhibbaatti nuu ilaatee yeroo sabbaan dhibba lamaan jiru abbaa dhibbaatti nuu ilaatee namni tokko fudhateema Yesuus kana kaateedhuma eessaan birii 50 argadhamman eessa abbaa koo dhaqeen 10 argadha birii 5 immoo eessaan fida tokko immoo eessaan fida Santima 10 immoo eessaan fida 5 immoo eessaan fida sumuni immoo eessaan fida garuu maal keessa jira abbuma dhibbaa keessa jira maaliin goon hin jijjiire namni tokko nootichuma fudhatee kaa'eedha tokko immoo jijjiireetu maal godha itti fayyadama nootiidhuma jijjiiramu nuu kenne yookaanis immoo paakeejii isaa nuu kenneedha Yesuusiin beetu Yesuusiin jijjiirama jechuun isinii galeera moo'ichaafis ta'ee ulfinaafis ta'ee kabajaafis ta'ee jireenyaafis ta'ee fayyinaafis ta'ee dinagdeedhaafis ta'ee siyaasaafis ta'ee wanta barbaadaniif qorichisa keessa jira furmaatisa keessa jira maqaa kana kan waamu hin fayyadamee caafame namni maqaa kana waamee du'uu hin danda'u baduu hin danda'u salphachuu hin danda'u namaa gar ta'uu hin danda'u maaliif maqicha keessa humna jirudha mee maqaan Yesuus jedha Maqaan Yesuus waamee kanan ittiin ooludha jedha waamee kan ittiin ooludha. dhugaadha bara keenyatti namoonni maqaa Yesuusii fi safuun qabani waan ta'eef yoo waa harkaa lafa bu'eesi Yesuus jedhu kanaaf iyyuu hojjetuufi maqaa waaqa keetii akkasumaan maal godhi waamine namee caafame የእግዚአብሔር አምላክን ስም በከንቱ አትጥራ ይላል ኢየሱስ ጋፈተ ተኮ ከተፉመ ይዳም አሜን ማለ እንደበርፈቱ ለምን ተቆ ዋምተን እንደበርፈታ አኖነ ዋምተን ሰይም ከበደ ከም ብራጅራን ሰይዳ ኢየሱስ ሞ አኩማ ገብርኤላ የጂሰስ ጅሩ ጅራምኒ ታባታን ተቆ ገብርኤላ ጂሰስ ይዳም ኢሳ ዋምተን ሰይዳ አማ ጂሰስ ጋዝ ነተን ዮካን ኢየሱስ ጋፈተኒ አኖ ታባታ ሰኩባን ሰይዳ ለኪ አሪፈቴ ሲብረጋ አሜን ማሊፍ ጋበኑ ኢሳ ዋምኑ ሁንዱማ ኑት ዲያተ ደመ ጫፋሜራ መቃዋቀ ኮሄዳ መቃዋቀ ኮ humna qaba hedha humna qaba jireenya kenna hedha jireenya kenna Yesuusi waame namni kam salphachuu hin danda'u amen beetu Yesuus humni maqaasaa kan isin hojjetu Yesuus keessa kan jiru angoon sun kan isin socho'u maqaasaadhaaf yeroo isin maal qabaattanidha safuu qabaattanidha olaantummaa yeroo laatanidha beekamtii yeroo laatanidha maqaa waaqa keessanii beetu warri Ibrootaa jechuudha ganama bari'ootutti bilbiltanii immaaf yookaan immoo gammachuu wayii misraachooti muudhaaf yookaan immoo mardoo wayii timuuf boosisuuf jechuudha lafa rakee du'e jechuuf yoo itti dawwaltan isaan joovaa hojjinotu naasayin silkii keessan hin kaasan ofuma ayya silkiin keessan isaan afaan buleen joovaa hojjin jalqabaasu waaqayyo isa ofiisaatiin jiraataa ta'e hojjinotu naasayin gonkumaa bilbila keessan hin kaasan jalqaba maal godhu waaqa isaanii hojjin haasa'u waaqa isaanii hojjin hin haasa'u gaafa jedhamu afaan Ibraayistii kanaan maqaansaa maqaa 60dha kan jiru macaafa qulqulluudha keessa kanaaf akkuma keenya jechuudha yaa waaqayyo beeta balbalana raabani yaa waaqayyo nagaanaa kenni takka turte moo waata yaa waaqayyo na fayyisi dhukkuba kanarraa jetta waaqayyo maan gaafachaa jirtu hundumaa isaan immoo maaliin gaafatu maqaa dhimma sanaadhaan gaafatu fakkeenyaaf nagaa isaanii boreemni Jehovah Shalom jedhu waaqayyo waaqa nagaa koo jedhu malee waaqayyo tokkitim waaqayyo min maqaasaa safurmaataadhaan waamu nagaa barbaadu taana Jehovah Shalom gaafa jedhu waaqi nagaa isaan bira dhufa amen mitire maqaan waaqayyo amma fakkeenyaaf kakumoofaa keessa maqaan Yesuus akka jiru beektanii meti akkasti yaadu maal kakuu haaraa keessa malee Yesuus Maatiyos tokko irra jira malee maal eessaati achi kakumoofaa dhaqe maqaan waaqayyo fakkeenyaaf Isaayyaas irraa maal jedha Isaayyaas 9 irraa maal jedha waaqa dinqii waaqa bara bara hangafa nagaa hin jedhu hangafi nagaa Yesuus ka mootiin Saalem mana bira Abrahaam naqe mitire mootiin Saalem Yesuus ka maaliif nagaa ta'e ani nagaan isinii kennu jedhe nagaan hira jedhe
anu hangafa nagaate de kan dhufeenyudha Yesuus nagaa inni jedhu yookaan hangafa nagaa inni jedhu maqaan Waaqayyoo Yesuus irratti mul'ate kaguma farada ka jedhame caamer ani Waaqayyoo waaqni kee maal keeti fayyisaa keetiidha argitanii fayyisaa kooti ettanii gaafa yaaddanii kana caalaa yaaddan Yesuus dhufee gaafa garafamoo madaa'uu isaatiin fayyifamtan amen argitanii maqaan isaa suni hojiin isaa humni isaa eessarratti dhufee mul'ate Yesuus garafamuu irratti mul'ate kanaafiyyuu Jehovaa Raafa gafeetu Waaqayyoo waaqa fayyina koo fayyina barbaada taanaan madaa'uu isaa reebamuu isaa siif gatii baasuu isaa kan sitti musa kamidha Jehovaa Raafa haleluuyaa amen Waaqayyoo waaqa maali kooti waaqa fayyina kooti ha Petros jalqabaa 24 irraa maalidha madaa'uu isaadhaan isin fayyifamtaniitu isa sanadha jechuudha Raafaa kan ta'e mitire Isaayyaas boqonnaa 53 irratti isa raajiidhaan dubbatame ha jiram 53 irraa maal jedha madaa'uu isaadhaan fayyifamtanidha amma sagalee Isaayyaas 53 irraa sun Isaayyaas dhukkubsatee irraa fayyiseera hin fayyisne maaliif madaa'uu isaadhaanidha yoom dhalate inni immoo Isaayyaas raajii kana dubbate waggaa 700 booddee dhalate teoloojii warri baratanii kana barataniitu waggaa 700 booddee raajii Isaayyaas dubbate kana booddee dhalate Yesuus Maariyaam irraa Maariyaamuun dhalanne yeroo Isaayyaas madaa'uu isaadhaan fayyifamtanidha namni tokko Isaayyaas bira ta'e Isaayyaas irraa raajii kana dhagee madaa'uu isaadhaan fayyeera halleluuyaa jechuun danda'u maaltu madaa'eedha namni hin gaafata maanni madaa'e fayyini maaliini madaa'uu dhabi kan madaa'e hin jiru gaa akkamti fayyisa Yesuus dhufee gaa madaa'uu isaadhaan fayye dhugaadha madaan isaa manaan na fayyiseera amen isa dhugaan sidin jedha gara waggaa 10 waldaa keessatti guddadhe garuu dhukkubi garaachaa baqa akkuma intini wayyaa hirama waldaa keessa namni dhukkuba garaachaa hin qabne hin jiru waldaa keessa waggaa 10 na dhukkubeenaan na dhukkubeen nedhu noormaalii dhukkubamini dhugaa waaqa duratti hin dubbadha siniin kakaasuu fedheemin har'a warri dhukkuba garaachaa akkuma koo waggaa 10 waggaa 20 maano ijoollummaa makoodhaas horreettan waggaa 3 asina dhukkube horreettanis har'a akkuma naanna fayyise isin fayyisaa garaacha haaraa sinii jijjiirama amen ndaam fayyina duwwaatti nama nuxinnoo ol signeera hin jijjiirama amen hin jijjiirama ilaa chaayinaatu hojjete kana moobaayilii kana hojjette gaafa hojjettu jechuudha yoo cabe lafa dha'ee cabuu danda'a waan ta'eef wanta itti geddaramu iskiriinii qofaatti aksesarii jedhama kavariin kun qofaatti duukaa hojjetame kaameraan kun yoo cabe kaameraan isaa duwwaan jijjiirama iddoon chaarjii yoo didee iddoon chaarjii qofaatti jijjiirama maaliif jira wajjiniin dhufe aksesarii wajjin uumte ishee chaayinaa amma waaqayyo amma chaayinaan ga'u aksesarii malee si uumasin kanaaf garaacha si dhukkubee taanaan garaacha haaraa qabaa sitti geddara amen ija si dhukkubee taanaan iji haaraan jiraachi amen spare partiin jira amantiidhaan bakka isaachi darbame meena darbeen kadhadha dhugaa waaqayyo isin hin jedhamne anaanii dhukkuba garaachaarraa na fayyiseetu hin ta'in garaacha naa jijjiire bakka kuni qorichaan qabu si ajjeesa qoricha yoo fudhatte akkasuma tiriitii of godhinaan jedhan warri doktari tiriitii of goote malee bakka hankee madaa'eera keessa ba'e akkas ta'eera bakka hoorarii wayinatti mani yoo man fayye beetu taayee akkuma keessan irraa utuun baradhu madaa'uu isaadhaan fayyifamtanitu seedu isa Phexros irraa barsiisa otuma inni barsiisu akka elektiriikii na keessa darbe waatu bakka fayyuu koo halleluuyaas hin jenne hin utaallesi gaama sanan fayye amen hin fayyite kan jedhu erga dhugaa waaqa isa jiraataan sinitti himam akka elektiriikii mataadha amma miillaatti natti dhagaame waatu na nazzare girreedha keessa koodha natti dhagaame gaafa sana kaasee bakka yeroo sana daanni qalaayira keessaa baasaayira garaacha kan biraa gashaayira ka fayyaanaa jijjiiraayira amen amma yaa ilaalchi keenya jijjiiramuu qaba harka sirra kaa'ame duwwaa fayyitamin otuu amma na dhageessaniin fayyitu amen maaliif sagalee isin dhageessan hafuura jireenya mitire Yohaannis 6:63 maa'eef sagaleen isinitti dubbadhu kun hafuuradhas jireenyadhas jedha kanaaf jireenya kee kutuuf jireenya kee dhaabuuf jireenyi sitti hadhaa jira yoo ta'e waaqayyo sagaleen dubbadhu kanaan jireenya sitti mi'eessa amen mee jireenyi natti nadhaa'edha jireenyi natti nadhaa'u mee kana booddee anatu dabala edha kana booddee anatu dabala maal qodaanu dabala edha
ati ulfina waaqayyoodha ati mucaa waaqayyoodha kana booddee wanta mi'aaye wanta caayede wanta rakkisaa ta'e irratti wanti humna kee hin dandeenye irratti waaqayyo siin ol guddisa. Ameen. Mee waaqayyo anaan guddisa jedhaa. Waaqayyo anaan guddisa. Si guddisa. Egaan sagaleen tokko maal nama godha? Biyya ati keessa jirtu irratti mini dhiibbaan kee addunyaa irratti dhiibbaa akkati fidduu si godha. አንድ ቃል ፍጻሜን ይቀይራል ጀቸ ተቆዳ ጅሬኛ ከ ኡማ ከ ጅጅሬ ሲያምብስ ዛገሌ ቶክቲራ አማናምኒ ሳቲ ተቆለለም ነው ምንም ሳቲ ተቆወለካ ከን ለለበ ከሳ ሳቲ ጀቹማ ተቆቱ ጋሩ ሲንሲ ጅጅሬ ሲያምብስ ጀቹማ ተቆቱ ሲን ዶስ ትገደራ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዶስ ትገደራ አሜን ሀራ ሰገሌን ተቆ ሲዱ ፌራ ኢየሱስ መቃ ጀዱኒ ሂምባታ boju ke insasabata himbata iddo undumatti maqa yesusin adda godhata maqa kana fudhatte himbata maqa gooftaa yesusin seenaan kee injijjiirama mee hojii ergamoota boqonnaa 3 dubbisu tokko qabe gaaf tokko Phexrosii fi Yohannis yeroo kadhataa waaree booddee innis sa'aatii 9ffaatti gara mana qulqullummaatti ol hin adeemu akkuma waaree booddee jechuudha eeshi hin adeemu turan kunos namni dhaloota isaati jalqabee naaffate tokko achi ture innis guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura hin taa'e warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii hin kadhata ture namichi Phexrosii fi Yohannisiin mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate namni tokko har'a isanni kadhate mini isannin kadhanne fudhate baharra amen wanta gaafachaa jirtu mini wanta lubbuun kee barbaadu mini otuu isheen kun naataatee isheetu mini ishee safartee kadhachaa jirtu mini dhugaa waaqayyoodha waaqayyo harkaa safara wanta darbe fudhattee baata amen maqaa kana dhageesseemma maqaa gooftaa yesuusin akka turteetti ittiin fuuftu amen iddoo turteetti ittiin fuuftu amen iddoo 2014 ittiin fuuftu amen nama tokkotti galgala kana iddoon hin jijjiirama amen waa saantima zirziri wayinaa darbatu edheega warra argachuuf saantima zirziri yoom cwaanaa itti edhetu sagalee ishee gaafa darbatan ishee gaara eeshi Phexrosii fi Yohannis ijaan isa qaban Phexros immoo nu ilaali jedhaniin yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija isaanii ilaale Phexros garuu ani meetiif warqee hin qabu waanan qabu garuu siifan kenna maalan sii kenna waanan qabu mee waa qaba hedhaa ani waa qaba nama hojii of dorgomsiistee ati ofii kee duwwaa of gootamini ati waa qabda amen ollaa biratti of ilaaltee ofii keetii fi iddoo dhabde mini dhugaan siin jedha ati waa qabda amen haleluuyaa maal qaba waanan qabu siifan kenna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kai adeemi jedhaniin maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kai adeemi ila dhugaan isinitti maqaa kanaan namni tokko 2015 adeemsatti fufa amen adeemsa haaraa jalqaba amen jireenya haaraa jalqaba amen tajaajila addaa jalqaba amen biizinasii haaraa jalqaba amen barumsa haaraa jalqaba amen warqeef meetiin qaban yoo ta'e hedeen garuu waan qaba hedhe akka qabdan beektuwa sinitti dhaga'ama akka qabeenyaatti qabeenya mana zarameen numnedha qabeenya jijjiirameen numne qabeenya budduqfameen numne qabeenya liqeeffameen numne siifan kennaan waa tokko qaba ofii kootti sin sassatu na jalaa sin dhumu sin kennaa hedeen maayidha kan inni kenneef maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kai adeemi amen kaa adeema amen kaa mul'adha amen kaa ulfinatti ba'a amen kaa jireenya gaariitti ba'a amen kaa tajaajila amen kaa dhiibbaa uumaa amen maqicha lala haleluuya maqaan kuni seenaa namaa jijjiira amen maqaanuma seenaa namaa jijjiira ila har'a garuu waa seensi gootanii baatu mee yeroo hundumaa nan baradha yeroo hundumaa nan baradha ani barataa waaqayyooteedha ani barataa waaqayyooti hin badani kan jedhe macaafni sabaan maal ta'anitu beekumsa waan dhabaniif karaatti na beekan dhaban waan ta'eef sabni kun hin badanedha
ati garuu beekumsa hin argatta maqaa gooftaa Yesuusiin karaarraa hin baddu Amen. karaarraa hin baddu Amen. gaafan maqaa Yesuus kun naa galu jireenyi koo hiika argate Amen. har'a galgala jireenyi nama tokko hiika argata Amen. miningi fuulitaa jireenyi kee Amen. hiika guutuu kan qabu taa jireenyi kee Amen. deemsi kee hiika guutuu kan qabu taa Amen. namatti minim jireenyi kee hiika kan nabu irraa kaasee ijoollee koo taatu minaamin kan jedhu labsiidhaan taane min lakki du'aan taane Amen. mee du'a Yesuusiin mucaasaa ta'eedha Du'a Yesuusiin mucaa Waaqayyo. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa maal jedha ijoollee baay'ee gara ulfinaatti fiduudhaaf jedhee waa'ee isaaniif maal godheedha du'a dhandhame ilaaleedha Yesuus du'a kan dhandhame maaliif nuun ijoollee Waaqayyoon turre ijoollee Waaqayyoo ta'uun immoo ulfina ijoollee Waaqayyoo ta'utti nu fiduuf jedhee waa'ee keenyaaf du'a dhandhame ilaale du'a kan inni dhandhame warra Roomaatitti cimee ajjeese miti loltuu Roomaatu ciccimaa meeshaa isaan baatantu yookaanis immoo Yesuusiif kan lolu dhibee ergamoonni isa gananii ennaamin lakki waa'ee keenyaaf du'a dhandhame ilaale maal gochuudhaaf ijoollee baay'ee ulfinatti fiduudhaaf mee'an ulfinatti dhufeera jedha Ani ulfinatti dhufeera. ulfina Kiristoos sana keessatti ofii keessaniif maqaa kan biraan moggaasinaa ofitti maqaa kan biraan baasinaa annama maaliitiin jedhinaa ofirratti hamaan labsinaa waggaan maali wanta gaarii maali jira 2014 akkasumatti dabarsine 2010 maali wanta haaraa maali eraanaaf waan haaraa dhufa Amen. namaaf kaalandariitu 2014 irraa 15tti seenaa ani garuu waan moofaa tokko ofirraa gateen haaraa fudhadhuuchitti darba Amen. mee waan haaraa fudhachuu tan darba jedhaa Waan haaraa fudhachuu tan darba. malee baratu jijjiiramamin waggaatu waggaatti taalutti darbaa jedhamin nuuni kaalandarii samii keessa jiran Amen. kaalandariin samii immoo guyyaadhumatti haaraadha maaladaa addis ነው jedhu ታማኝነቱ ብዙ ነው ganama waaqayyo maali jedha haaraadha kanaaf akka chaanaalii mini waaqayyo chaanaalii argitanitu fakkeenyaaf har'a sa'aatii tokko irratti ni darbu bor sa'aatii 6 irratti argatu halkan keessa sa'aatii 6 irratti argitu gaafa sarvarii sanarra naanna'u irra deebi'a isin kan kaffaltan sa'aatii tokko duwwaa isa kaanis umati irra deebi'a waaqayyo irra deebiin qabu Amen. mee anaaf edha Anaaf waaqayyo irra deebiin qabu edha Waaqayyo irra deebiin qabu. waaqayyo wanta irra deebi'amuun qabu isiniif wanta haaraa qaba Amen. kanaaf wanti haaraan isinii qophaa'eera Amen. maqaa kana wanti isiniif hojjetame wanti waaqayyo isinii qopheesse wajjin maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana walitti hin dhuftu Amen. mee galgala kana walitti hambaa'edha Galgala kana walitti hambaa. beetu jireenya kiristiyaanummaa keenya hundeensa Yesuus Kiristoosidha Yesuus Kiristoos irratti kan hin hundoofne kiristiyaanummaan falaasamummaadha kiristiyaanummaa yuumin falaasamummaa yoo ta'e malee kiristiyaanummaan Kiristoos irratti hundeensa kanaaf maqaa kana qabda taanaan immoo maqaa kana seexana isa kamtu cimaadha maqaa kana kan caalu meesti Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 9 naaf dubbisi Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa waaqa eeshi irra caalchisee guddaa ol isa qabe. eeshi Maqaa isa kamirrayyuu caalu kenneera. maqaa isa maqaa kamirrayyuu caalu Kenneef. Yesuus maqaan jedhu maqaa maaliiti maqaa isa maqaa kamirra hundumaarra caaludha mee maqaan isaa hin caalaedha Maqaan isaa hin caalu. an wanta caalu qabadheeraedha Ani wanta caalu qabadheera. gara caalutti sittiinan darbaedha Gara caalutti sittiinan darba. haleluuyaa Amen. maqaa isaadhaan wanti hin galagalle hin jiru wanti hin fonqolchamne hin jiru Amen. wanti karaa kee irraa hin diigamne hin jiru Amen. maqaa isaa irratti waamte moo maqaan isaa koo argitanii tumire namicha naafa umurii isaa guutuu achuma ta'a namatu baatee fida namatu baatee deebisa garuu Phexros maqaadhuma kanaan ka'ee deddeebi'ennaan ka'ee deddeebi'ee duwwaamini ka'ee utaalee jaajjedha isa booddee asiif achi deemuu gaanii jalqabu ilaalanii namichi kun isuma balbala miidhaginaa iddoo dhudhume balbala taa'u mini hin dinqisiifatan otuun waaqayyoon asiif achi fiigee galateeffatu arganii dinqisiifatanidha har'a namni iddoo kanaan dura si beekutti kana booddee akkas hin beeknetti waaqayyo iddoo ati jirtu iddoo biraa sitti jijjiira Amen. maqaadhuma kanan sirratti waama maqaa gooftaa Yesuusiin iddoon sitti jijjiirama Amen. elaa maqaa kanaan isinin eebbisan namni amanu maqaa kanaan an eebbisan sera lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 24 yommuu isaan eebbiftan Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaas isiniif haa kennu.
jedhaanii jedhe. Yommus isaan Israa'eloota eebbisuudhaaf maqaa koo ni waamu. Anis isaan nan eebbisa. Ilaarra maqaa kana waameenis ni eebbisa. Ameen. Afaan Amaariffaa maal jedha beektu? ስሜን በእስራኤል ላይ ያደርጋሉ እኔ ባርካቸዋለሁ አራ መቃሳኒ ሲንረካ namni tokko maqaa kana fudhatee baa namni tokko maqaa kanaan eebbifamaata Ameen ba'uuf galuun nama tokko maqaa kanaan eebbifama Ameen nama tokkotti maqaa kanaan burqaan banama Ameen maqaa Yesuusin sitti banama Ameen maqaa Yesuusin balballi sitti banama Ameen maqaa Yesuusin cufaan sirraa caba Ameen maqaa Yesuusin samiin sirratti banama kuma lamaaf kudha shani akka nama jiraadhe kanatti hin jiraadhu mee jedha kuma lamaaf kudha shanidha kuma lamaaf kudha shan akkam barana jiraadhetti immaa hin jiraadhu edha akkam barana jiraadhetti immaa hin jiraadhu ela deebi'ee jireenya kana hin jiraadhu edha deebi'ee jireenya kana hin jiraadhu deebi'ee iddoo kana hin jiraadhu edha deebi'ee iddoo kana hin jiraadhu iddoo kam iddoo kuma lamaaf kudha afur itti dhiphatte itti cunqurfamte itti gadi qabamte itti boosse itti abdii kutatte itti kisaarte itti yaaddoofte itti dhiphatte maqaa gooftaa Yesuusin kuma lamaaf kudha shan hin jiraatu Ameen maqaa gooftaa Yesuusin hin jiraatu Ameen kuma lamaaf kudha shanan keenya bara itti afurri waaqayyoo humnaan nu gidduutti hojjetudha Ameen Ameen bara revivalin itti ka'udha Hallelujah Ameen bara adda addummaatti arginudha Ameen bara wanti hundumtuutti calalamudha Ameen bara jalloonni itti dhidhimanidha Ameen dhugaan siin jedha walma kemini wanti hundumtu dhugaadha kuma lamaaf kudha shanii waggaa maal dhabeetu waggaa gingishaati Ameen wanti hundumtuu hin gingishama Ameen ati mucaa waaqayyoo taatee dhiphatta inni kaan immoo asiin bahee achiin bahee tashlokollokee jechuudha karaa qaxxaamuraa bahee akwaaraaciidhaan bahee maal ta'e deemeera era waaqayyoon qajeelummaadhaan kan itti tajaajilte gatii kan itti fudhatudha kuma lamaaf kudha shan dhugaan siin hin jedhe waaqayyoo waaqa maaliiti waaqa riwaardii kennuudha waaqa gatii kennuudha Ibroota 11:5 jaarraa maal jedhe dubbata gara waaqayyoo kan dhuf gawweedha waaqayyoo akka jiru warra isa barbaadaniif gatii akka inni kennu amanuutu isaaf taa'edha mee waaqayyoo edha warra isa barbaadaniif gatii kenna edha warra isa barbaadaniif gatii kenna ela barbaachi kee gatii malee mini tola mini era tola barbaadan jirtu ati tola dhuftee asiiti yeroo kee gubdee barcumoo istee deemtamini laki warra isa barbaadaniif gatii kenna akkasuma jedhamini 12 ja reward isaanii kennaadha maal amanuu qaba gatiin qaba hammana waaqayyoon nufe gatiin qaba waldaamini mana waaqaan nufe fuuldura waaqayyoon nufe gatiin qaba Abrahaami maal jedhe gatiin kee na biratti guddaadha maal gatii maaliin qaba jedha Abrahaam Haradiisi gatiin kee miijanarran ta'an biraa guddaadha kiiloo 5 jedhe guddaadha mee an gatii guddaan qaba jedha gatii guddaani miijanamne yookaanis immoo kiiloo irran ta'e yookaanis immoo hin tilmaamamne gatii guddaa qabda waaqayyoon barbaaduu keetiif barbaaddeetta mini egaa gatii fudhatta 2015tti mee gatii barbaacha koon fudhadha jedha egaa waa qabda kan irraanfanne fuudhi iddoon dhumaa dhaqi maqaa Yesuus qabda wanta danqaraa ta'e cufaa ta'e irratti cufaa dhattee deebiin bira geesse maal godh maqichuma baasitti darbadhu